Goota wangeelaa kan taate dubartii jabduun ba'a biiftuu baadiyyaaf magaalattii lafa hundatti wangeela qabattee kan baate gooti amantii kun ba'a Itoophiyaatti mandara murtoota mul'ata humna waaqayyootiin kan dhiphistee dubartii waaqayyoo soortuu Mindaa'ee Mangistuu osoo hin qusatiin bara jireenya ishee fi umurii ishee gara laattiif gara gooftaa ishee adeemtee jirti. Soortuu Mindaa'ee Mangistuu duuti tasaa ishee mudate kun mata duree haasaa guddaa ta'ee jira. Bal'ina odeessa kana kan isin biraan geenyu ta'a. Goota wangeelaa kan taate dubartii jabduun ba'a biiftuu baadiyyaaf magaalattii lafa hundatti wangeela qabattee kan baate gooti amantii kun ba'a Itoophiyaatti mandara murtoota mul'ata humna waaqayyootiin kan dhiphistee dubartii waaqayyoo soortuu Mindaa'ee Mangistuu osoo hin qusatiin bara jireenya ishee fi umurii ishee gara laatteef gara gooftaa ishee adeemtee jirti. Haa ta'u malee soortuu Mindaa'ee Mangistuu du'a tasaa ishee mudateef baay'ooliin mata duree haasaa ta'eetiin jira. Soortuu Mindaa'een kan dhalatte magaalaa Jijjigaa naannoo Ganda Duwwaa 5 jedhamuun waamamutti yoo ta'u barnoota ishee hanga kutaa 9ffaa magaaluma Jijjigaatti kan baratte yoo ta'u itti fufees magaalaa Hararii fi gara Gursum deemtee magaalota hedduu keessatti barnoota ishee idilee hordofaa turte. Barnoota ishee xumurtee maatirikii erga fudhattee booda gara gaa'ila dhaabbachuuttis adeemte. Gaa'ila dhaabbattee ji'oottan 6 booda garuu gara jireenya ishee jijjiiree fi hanga afuurri ishee gargar citutti isa tajaajilte gara gooftaa karaa obboleettii ishee dhufte. Maarree soortuu Mindaa'ee gara gooftaa dhufuu isheetiin dura garuu amantaa ortodoksii hedduu kan hordoftuu fi ciniinnattee lafa fagoollee adeemuudhaan nama hordofaa turtedha. Kana malees dubartii afuura hedduudhaan yookiin afuura hamaa hedduudhaan hidhamtee turtee akka taate seenaa ishee nu dubbata. Haa ta'u malee erga gaa'ila dhaabbattee ji'oottan 6 booda dhukkuba cimaadhaan akka qabamtes ni dubbatti. Yeroo sanatti maaltu akka ta'ee fi akkamiin gara gooftaa akka dhufte duuf deebii miidiyaa tokko irratti taasisteen bal'inaan haasofteetiin jirti. Maarreen soortuu Mindaa'ee wantoota yeroo sana ture yookaan haalota yeroo sana ture akkana jechuudhaan ibsitee jirti. Eerume ji'a 6 booda gooftaa fudhadhe. Gooftaa jalqaba gaafa mana keenya galuu karaa obboleettii kiyyaa ture. Jalqaba obboleettiin koo Meelaatu Mangistuu kan jedhamtu gooftaa fudhatte. Itti aansee ishee bira kan jirtu obboleettiin koo Raa'el Mangistuu kan jedhamtu gooftaa fudhattee hidhaa seexanaa irraas gargar baate. Sana booda waa'ee gooftaa anaaf dhugaa ba'uu eegalan. Haa ta'u malee raawwatee naaf ifa ta'uu hin dandeenye ture. Anis hubadhee fudhachuu hin dandeenye. Keessi koos amanee hin fudhanne. Sana keessa osoo hin jiru obboleettiin koo tokko ammoo jirti turte. Memberee Mangistuu kan jedhamtu yoo taatu amantaa ortodoksiitti baay'ee cimtus turte. Maarree obboleettiin koo kun obbolaan koo sun lameen gooftaa fudhachuu isaanii gaafa dhageessu lafa hojii ishii naannoo Somaaleedhaa gara mana armee keenyaa dhufte. Yeroo sanatti obbolaan koo kunneen gara gooftaa isaanii fudhachuu yookaan gara gooftaa dhufuu isaanii kan ka'e armeen kiyyaa fi adaadaan koo baay'ee dheekkamanii turani. Obboleettiin koo isheen naannoo Somaaleedhaa dhufte kuni ijoollee sun waan hin taane keessa galaniiru waan ta'eef deemtee akka isaan keessaa baastu yookaan akka isaan pheenxee dhiisan akka taasistuuf gara obbolaa koottis ishee ergan. Sana booda akkuma ergamtee akka isaan pheenxee dhiisaniif isaan bira deemte. Yeroo achi geessutti akka carraa ta'ee isaan tajaajiltoota kan biroo wajjin kadhannaarras turan. Isheenis ol seentee obbolaa kiyyaan ka'aa as keessaa ba'aa eenyutu as keessaa isin seesse jettee itti dheekkamuu eegalte.
Haa ta'u malee namni ishee dhaga'e tokkollee hin turre. Namni kadhaticharra dhiisee ba'us tokkollee waan hin turreef ala dhaabbattee hanga isaan xumuranitti eegde. Isaanis kadhannaa isaanii akkuma xumuraniin tajaajiltoota waliin waa'ee Kiristoos dhugaa ba'uufii eegalan. Akka carraa ta'ee isheen ammoo heerumtee dhala godhachuu waan dadhabdeef harmee kiyya waliin lafa muraa yookaan mana muraa adda addaa deemaa kan turte ta'uunsaas beekamaadha. Maarree lafa deeman sanaa akka isheen dhala godhattuuf jedhamee kudhaamni harka ishee irratti hidhame tokkos ni jira. Isaanis dhuga ba'umsa isaanii keessatti dhala kan namaaf laatu waaqayyoodha jedhanii dhugaa ba'uufii eegalan. Isheedhaaf garuu gaaffii ishee guddaa waan tureef sana booda akka deessu mana muraatii isheedhaa kan laatameef kudhaamichaa tajaajiltootatti agarsiiste. Isaanis hiikanii barreeffamichaa gaafa ilaalanii barreeffama xixiqqaa ta'e afaan Arabiffaatiin barreeffame tokkos argani. Haa ta'u malee hiikasaa gaafa hiikanii baay'ee kan nama gaddisiisu mucayyoon kun dhala hin godhatiin ama seentuu kan jedhus ture. Maarree waraqaa sanaa lafichumatti gubanii isheenis achumatti qalbii ishee jijjiirrattee gara manaatti osoo hin deebi'in achumaan gara iddoo hojii isheetti deebite. Haa ta'u malee maatiin mana jiran obbolaa ishee sanaa pheenxee keessaa baaftee fiddee dhufti jedhanii eegaa kan turan yoo ta'u isheen garuu lafa hojii ishee teessee xalayyaa tokko barreessitee maatiidhaaf ergite. Egaa xalayyaan sunis harmee koo anis itti dabalameera kan jedhu ture. Kanarraan kan ka'e harmeen kiyya anatti dhiyaachuu jalqaban. Mana keenya keessaa waaqayyoon kan hin fudhannee anaaf harmee kiyya qofa waan ta'eef iyyuu harmeen koo kan durii caalaa natti siquu eegalte. Sana booda guyyaa tokko mana amantaa Ortodoksii kadhannaadhaaf osoo deemaa jiru obbolaan koo warri gooftaa amanan sun karaa irratti natti dhufan. Obboleessi koo inni tokko ammas waa'ee gooftaa dhugaanaaf ba'e. Ani garuu itti kolfee calliseen bira darbe. Innis deebisee akkana naan jedhe. Ati yeroo dhiyootti ni dhufta gooftaas ni fudhattaa naan jedhe. Anis deebisee karaa kamiin dhufaa jedhee ammas kolfeen gara mana sagadaa kootti deeme. Eerume ji'a 6 gaafan guutuu dhukkuba hamaadhaan qabame. Dhukkubbiin isaas baay'ee cima ture. Magaalaa Hararitti hospitaalaa Hiwoot faanaan seenee ergan hospitaalicha seenee lafa sanatti na waliin kan turte obboleettiin koo ishee xiqqoodha. Isheen gooftaa fudhattee waan jirtuuf guyyaa guutuu naaf kadhachaa oolti ture. Anaaf garuu homaayyuu ifa naaf ta'uu hin dandeenye. Hospitaalicha seenee torbee tokko booda dooktoriin na yaalaa turte. Lammii biyya alaa yoo taatu hin dandeenye yookaan asitti si yaaluu hin dandeenye waan ta'eef riiferii gara Finfinneetti si barreessinaa naan jette. Obboleettii kiyyaan deemii nama guddaa waamii fi halkan kanayyuu buluu hin dandeessu jettees itti himte. Egaa obboleettiin koo garuu na biraa deemuu hin barbaanne waan ta'eef ni didde. Sana booda halkan sanaa mul'ata tokkos argite. Innis dubartii baay'ee qalloon tokko lafa ati ciistutti utee morma kee qabuuf osoo jirtu funyoo dheeraan tokko ammoo waaqarraa gad dhufee dubartittii xaxee sirree ati ciistu san jalatti osoo darbatuun arge jechuudhaan yeroo dubbattu mul'ata sanaa yeroo argitu sagalee guddaadhaan iyyite haalleluuyaa jettee osoo ishiin iyyitus nan dhaga'e jechuudhaan dubbatti. Egaa dooktoriin sun halkan sanayyuu akkan du'u natti himtee turte. Haa ta'u malee ganama sanayyuu ani lubbuudhaan jira waan ta'eef obbolaan koo na waamanii yookaan na fudhatanii galanii gooftaa maaf hin fudhattu? Gooftaa yoo fudhattee ni fayyita hin duutus naan jedhan. Sana booda anis ishii jedhee harka koo ol kaafadhee qalbii akkan jijjiirradhus na taasisan. Osoo naaf kadhachaa jiranii hojjettuu manaa keessaa hafuurri hamaan iyyee akkasumas ni kufte. Kadhannaa koo erga xumuranii booda isheedhaaf kadhatanii isheenis bilisa ba'uu dandeesse. Wangeela Yohaannis akkan dubbisuufis kan naaf laatan yoo ta'u isa osoo dubbisuu jireenyi koo baay'ee jijjiirame. Maarree gara mana kootti gaafan deebi'u mana keessatti loli cimaan natti ka'e. Abbaan manaa koo fi harmeen koo ni mormu ture. Sana jecha yookaan sanarraan kan ka'e walii galuunis baay'ee ulfaata ture jechuudhaan kan ibsite yoo ta'u dubartiin kun
Bifa kanaan erga gooftaa fudhattee booda yeroo ishee osoo hin balleessin yeroo sanaa jalqabdee lallabduu wangeelaa akka taates dubbattee jirti. Duuf deebii taasiste sana irratti akka ibsitetti yoo ta'e erga wangeelaa dubbisee qo'adhee booda lallaba wangeelaatiifan ba'e. Humna cimaadhaanis wangeela lallabuun eegale. Mana namootaa seenuudhaan karaa gubbaarrattis ta'e bakka namoonni baay'inaan itti walitti qabamanitti carraan argadhe kamittiyyuu fayyadamee wangeela labsaan ture jechuudhaanis ibsitee jirti. Biyya isaanii keessa keessumaayyuu naannoo isaanii manni mooraa 9 ol akka jirus ibsuudhaan tajaajiltoota waliin ta'uudhaan seenanii dhugaa ba'aa fi akka turanis dubbattee jirti. Isaan ammoo baay'ee akka mormanis ibsitee jirti. Keessumaayyuu dubartii mooraan beekamtu tokko bira dhaquudhaan wangeela kan dhugaa ba'an yoo ta'u isheen ammoo baay'ee akka isaan mormites dubbattee ibsiteetiin jirti. Soortuu miindaa'ee guyyaa tokko dubartiin kun dhukkuba kaanserii harmaatiin qabamtee osoo rakkattuu argite Iyesuus Kiristoos si fayyisa jettee dhugaa kan baateef yoo ta'u dubartiin mooraan beekamtu kunis ishii jettee gooftaa fudhattee isheenis waa'ee harmashiif kadhattee fi akka turtellee ibsitee jirti. Lafa sana qofa osoo hin taane manneen kan biroo deemuudhaan osoo wangeela dhugaa itti ba'anii manni mooraa yookaan naannoo sanatti kan argamu manni mooraa salganuu cufamuu isaallee dhugaa baatee jirti. Haaluma kanaan osoo jirtu mucaa sadaffaa akka ulfooftee ibsuudhaan obboleettii ishee gaafachuu gara Jijjigaa adeemtee kan turtes yoo ta'u sababa sanarraan kan ka'e dhukkubsattee gara hospitaalaa akka geeffamtes ibsitee jirti. Itti cimaa gaafa adeemu mucaan ishee ilaallamee akka ba'us jedhame. Sana booda mucaan ishee ganna 4 ijoollota hedduu waliin teessee osoo jirtu maal akka taate osoo hin beekamiin kuftee argamte. Gara mana yaalatti gaafa geessanitti daa'imni kun boqottee akka jirtus itti himan. Kan nama dhibu ammoo mucaan isheen sun akkuma boqotteen ulfataatee kan jirtu mucaan ishee ji'a 7 garaa ishee keessaa akka ba'e ibsuudhaan saatii wal fakkaataatti daa'ima 2 dhabuu akka dandeesses dubbattee jirti. Maarreen dubartii cimtuu fi jabduun akka kanaa keessumaayyuu abiddi wangeelaa ishee irra buufatee jiru bara kana keessa Waaqayyoo humna cimaadhaan kan waliin ta'e waggoota 10f amanamummaadhaan wangeela lallabaa kan turte yoo ta'u qorumsoota gurguddoo akka kanaas keessummeessitee jirti. Egaa soortuu miindaa'ee Mangistuu lallabdee kan hin quufnee fi mandara mooraa kan dhiphiste gootni wangeelaa kun sababa hin beekamneen ebila 11 bara 2015 gara isa tajaajilaa turtee fi dhugaa ba'aa turte gara abbaa ishee adeemuu dandeessee jirti. Dhalli namaa turtii inni dachee kanarraa qabu hin beekamu waan ta'eef isheenis ariifattee gara gooftaa kan adeemte yoo ta'u soortuu miindaa'ee gara isa caalutti ceetee jirti. Haa ta'u malee gatiin isheen wangeelaaf baaste dhaloota biratti yeroo hundayyuu kan yaadatamu yoo ta'u soortuu miindaa'ee waldaa kiristaanaa keessatti soortuu taatee kan tajaajilaa turte yoo ta'u gama mul'ata garaagaraatiin dhaloota tajaajilaa turteetti. Maarree soortuu miindaa'een gara isa caalutti darbituyyuu nuti ammoo fooniin of gidduudhaa dhabuu keenyaaf gaddi guddaan kan nutti dhaga'ames yoo ta'u maatii firoottan ishee fi amantoota maraafuu jajjabina hawwina.